Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Raadiyoon daandii haqaa torbanitti guyyaa afuriif afaan Oromoon guyyaa 3 roobii kamisaaf sanbata kan isiniif dhiyaatu yommuu ta'u, sagantaan afaan Amaaraa guyyaa kibxataa isiniif kan tamsaatudha. Raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa musliimaa bal'aati. Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. كبجمتوتا دغيفتوتا هردفتوتا سغنتا راديو داندكا. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجنيف جالل اسنيف قبنو كان اونكي نرا بوقاته لجينيف تبين قطاموري ادو اسن جرتنوت بيا كيسا بيا علت مغالخ باديات كان ارغمتن دقا غدا جارسف جارتي dargaggeessaaf dargaggeettii hunda keessanuu bakka san jirtanutti isin haadha qabu. Akkam jirtan nageenyi keessan badhaadha. Daatoo babaaroo namaa sa'ii keessan nagaa, diqqaa guddaan nagaa, ardaan keessan nagaa, qe'een keessan nagaa, oolmaa bultiin keessan nagaa. Yooyyaa jennee harka fuuni. Kun tamsaasa sagantaa raadiyoo daandii haqaa kutaa 97 September 17 2015 fulbaana 6 2008 Zulhijjaa 3 1436 akka lakkoofsa hijrat guyyaa isiniif tamsaatudha. Guyyaase karaa jarri deemee deemuun laaffise laafaanoo jabeesse daawaaf luuseesse maqaa makee gaarii sana toloo baase akkeenu daalchise arjooma keetiin amanne yaa rabbi rahmata keetiin. Kabajamtootaaf dhageeffattoota hordoftoota keenya. ربين سبحانه وتعالى قرآن إساء كبجمع كيست لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد جتشوًا إرجاء إما قدا كان نوفكا يجرى. الحمد لله رب العالمين. ربي سبحانه وتعالى أستاذك كنا في أبليوان كنا منني دا كيست وقوتن إيران أفرور رفماتران نوفلكيسي كفلير أبليوان قرآن سجل أكسمس أستاذنا كنا شن نوفلكي فمن يجرو ولو ما قالت هواسي ما كنا لاكوفسان هدو تايهيد أمي كيسا مراس نساء نوفي كاميرا نئما قد ربي نوف أولف. الحمد لله رب العالمين. ربي حواسك إن قمت شيسي ربي ما تواني لم توتك نوف قمت شيسي. الحمد لله رب العالمين. قبصوك إن رت جباتشوك إن يدعف قبصوك إن رت تشتشوك إن يدعف كراهك أرت تشتشوك إن يدعف. ربي سبحانه وتعالى أستاذك إن فبلي وان كان نوفي كثير. أيين ربي سبحانه وتعالى نقلتهم فدا نيما أني سني كني نقلتهم فدا وان أني سني كني رت نقلتهم فدا لأزيدنكم إسنيف دبلا إسنيف اتئدا ولئن كفرتم يوكم مرمتان تاتمو إن عذابي لشديد. أبانك يججبدو أنو جد ربي سبحانه وتعالى. ربي سبحانه وتعالى أستاذك إنا أكك أرو إجتين نتجالنو أكنو هيكو داف كرب نوهيك كان الرتقلتهم فتشودك أبنا نقلتهم فن ربي كإنا الحمد لله رب العالمين. موتمان أباي ريوياني مو كان هذا النسوبين مو كايو كإنا را نميسوف نملكسو أبد هندنده. أيين واتن كوكنا نوف كنّي يكان أمو مكاي ثاني يكودف يكان أمو حواسا جدّوت غراغرون ما أومودف يكان أمو كوري في أمتوتا جدّوت غراغرون ما أومودف dhiifama isaaniif godhe yookaan dhiifama nagaafannaan dhiifama isaaniif godhe jedhee propaganda yookaan diraamaa dharaa isaa hojjechuudhaaf yaalii taasisus ummanni musliimaa kan isa caala fagaatee dammaqee ta'uudhaaf propagandaan dharaa isaa irraa fashalaa'a. Inshallah eessayyuu hin ba'u propagandaan isaa. Eeyyen mootummaan abbaa irree wayyaanee asiin ustaasota keenya nuu hiika qabsoo keenya kan nu kaaneefsan
nurraa laamshessuudhaaf gaafiiwwan nu gaafanne sadaansa nurraa kolaasu sochii cimaa taasisaa jira yeroo ammaa kanatti odeeffannoon akka nu dhaqqabaa jirutti godina Arsii keessatti aanaa Dodotaa magaalaa dheeraa keessatti mootummaan kun ijoollee xixiqqoo irratti duula aqiidaa ahbaasha barsiisuu gaggeessaa jira gara biraatiin immoo gara Kombolchallee kanaan dura duula cimaa gaggeessaa jira eeyyeen ustaasota keenya guutumaa guututti nuuf hiikus hiikamuu ustaasota keenyatiin ni gaammanna hiikamuun ustaasota keenyaa qabxii afuraffaadha qabxiin sadaan dursan sun deebii argachuudha qabu kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota keenya kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati sagantaa raadiyoo daandii haqaa guyyaa kamisaa kutaa 97ffaa qindeeffannee istiidiyoo seennee jirra sagantaawwan keenya guyyaa har'aa keessatti qophiilee adda addaa kan qabannee isiniif dhiyaanne yommuu ta'u qophii oduu akkasumas qophii imala ilmi seenaa sheekotaa Haji Yusuf ciroo kan qabannee isiniif dhiyaanneef akkasumas majliisota seeraatiin hujjaajonni biyya kabajamtuu Makkaa Madiinaa keessatti roorrifamaa jiran roorroo hujjaajotni keenya itti jiran hujjaajotatti bilbiluudhaan qabannee isiniif dhiyaannee jira gama biraatiin qophii galmee seenaa keessatti qophii mata duree islaamummaan furmaata jettu qabannee isiniif dhiyaannee jira qophiiwwan keenya kanneen tartiiba isaanii eegnee gama keessanitti kan isiniif dhaqqabsinu yommuu ta'u hamma xumura sagantaa keenyatti gurra keessan qofa osoo hin kennin qalbii keessan kennuudhaan akka nu wajjin turtan barbaanna nuti dhufneerra nu simadhaa isin nu simannaan waa hedduu isinitti himannuu qabna isinitti himannee immoo isinis calleessan kan bira dabarsan osoo hin ta'in kan irraa barattan ka xiinxaltanii hojiitti ittiin jijjiirtan rabbiin hunda keenya faa taasisu sagantaawwan guyyaa har'aa kan qindeessee isiniif gaggeessu an obboleessa keessan Hamza Booranaa fi gama kutaa teeknikaa sagantaa keenya xumuratti obboleessi keenya Abdul Khair nu wajjin tura sagantaawwan keenya hunda dura kan dursu sagantaa oduuti sagantaa oduu wajjin turtii gaarii mata dureewwan oduu guyyaa har'aa Ustaaz Yaasiin Nuuroon guyyaa har'aa masjiida Sheek Hojeletti asrii booda daawaa isaa jalqabaa taasise naannoo Oromiyaa magaalaa dheeraa keessatti ahbaashonni leenjii kennuu jalqaban hiikamuu obboleewwan keenyaa ilaalchisee dhaabni Badr International kan Ameerikaa kaabatti argamuu fi First Hijraa Foundation kan Ameerikaa Washington DC'tti argamu ibsa baasan amma oduu bal'inaan Ustaaz Yaasiin Nuuroon guyyaa har'aa masjiida Hojeletti asrii booda daawaa isaa jalqabaa taasise Ustaaz Yaasiin Nuuruu magaalaa Finfinnee masjiida Sheek Hojeletti yeroo hidhaarraa bahe yeroo jalqabaaf daawaa isaa gubbatti qabxiiwwan sadii irratti ergaa dabarsuun isaa beekameera ergaawwan Ustaaz Yaasiin Nuuruu dabarsa keessaa tokkoffaa hawaasni muslimaa tokkummaa isaa fi obbolummaa isaa akka jabeessuu qabu lammaffaa akka ka'umsa qabsoon uumame kana gama beekumsaatti akka jijjiiruu fi sadaffaa sochii kamuu keessatti hawaasni muslimaa nageenyummaa isaa akka eegee sochii taasisu ergaa isaanii dabarsuu baddoonni kennanuuf gabaasaniiru Ustaaz Yaasiin daawaa gabaabduu isaa keessatti hawaasni muslimaa koreewwanii fi obboleewwan maniidhaa keessa jiran akka yaadatu erga isaa kan dabarsee fi hawaasni muslimaa waadaa koree kabajee adeemsa nagaa adeemuun waadaa kabajuu isaatiin maqaa rabbiitiin galata isaa dhiyeessuu maddeenni gabaasaniiru akkasumas Ustaaz Yaasiin Nuuruu yeroo hidhaa turetti maatiiwwan isaa gaafachuu fi gargaarsa kan taasisaa turan hundaaf rabbiin mindaa isaanii haa kafaluuf kan jedhanii fi guyyoottan Zulhijjaa 10 kana keessatti hawaasni muslimaa du'aa'ii gubbatti akka jabaatu jechuun ergaa cimaa dabarsaniiru kanuma wal qabsiisuudhaan Ustaaz Yaasiin Nuuruu mana hidhaa keessaa miila tokko qofaan baane miilli keenya inni lammaffaa mana hidhaa keessa jira obboleewwan keenya hedduun mana hidhaa keessa tafan dhimmi isaanii inni yaachisiisaa gammachuun keenya guutuu hin ta'u kan jedhanii fi mana hidhaa keessaa hin baanu jechuudhaan kan dinnee turre ta'us bulchiinsi mana hidhaa dirqamaan bahuudha qabdan yoo isin bahuu diddanis harkifnee isin baafna nun jechuu isaaniitiin hin baane jechuudhaan mana hidhaa keessaa obboleewwan isaanii dhiisanii addatti bahuu osoo hin barbaadin dirqiidhaan kan baasifaman ta'uu dubbataniiru. Naannoo Oromiyaa magaalaa dheeraa keessatti ahbaashonni leenjii kennuu jalqaban. Naannoo Oromiyaa godina Arsii aanaa Dodotaa magaalaa dheeraa
masjida dilfaqaa jedhamuun beekamu keessatti leenjiin aqiidaa ahbaashota Libaanos irraa leenji'anii dhufaniin kennamaa akka jiru beekame akka maddeen keenya nuuf gabaasanitti masjidni dilfaqaa jedhamu kan ijaarame waggaa tokko dura yommuu ta'u masjidni kunis kan ijaarame obbo Juneeddiin Saadoon karaa majliisota seeraan alaatiin akka ta'e nuuf himaniiru. Jechi dilfaqaa jedhu kunis maqaa awliyaa naannoo sanitti beekamu ta'uu maddoonni keenya kan nuuf gabaasaniif masjidni kun qabrii biratti ijaaramus walitti qabuun nuuf eeraniiru. Akka maddeen keenya nuuf gabaasanitti masjidni kun karaa mootummaa fi majliisa seeraan alaa irraa gargaarsa guddaa akka argatu beekameera. Yeroo amma kanatti dhaloota karaarraa maqsuuf kan barnoota jalqabsiisan barattoota biyya Libaanos irraa leenji'anii eebbifamanii ta'uun beekameera. Kan yeroo ammatti barnoota jalqabsiisan eebbifamtoota bara kana Libaanos irraa barnoota isaanii xumuranii dhufan yommuu ta'u isaan kana keessaa Sheek Sayfuu namni jedhamu kan keessatti argamu yommuu ta'u namni kun torbee dura dubartii Libaanos irraa dhufte nikaa hidhachuun isaas beekameera. Haadhi manaa Sheek Sayfuu kun kan barnoota aqiidaa ahbaashaa Libaanos irratti barataa jirtuu fi guyyuma takkaaf xayyaaraan sagantaa nikaaf dhuftee barnoota ishee xumuruuf gama Libaanos akka deebite beekameera. Ahbaashonni kun leenjiif barnoota masjida kana keessatti kennamaa jiruuf ijoolleen isaan qeebalanii barsiisaa jiran kan umriin isaanii 6 hamma 13 akka ta'e beekameera. Ahbaashonni yeroo ammaa kanatti xiyyeeffannoo ijoollee gubbatti wanni isaan taasisaniif maanguddoo fi ulamaa'onni fi du'aatonni karaan isaanii jallaa fi kan diinii irraa bahee ta'uu ragaadhaan isaan rakkisaa waan turaniif yeroo ammaa kanatti xiyyeeffannoo ijoollee irratti taasisuudhaan duula guddaa gaggeessaa kan jiranii fi baatii darbettis magaalaa Kombolchaa keessatti ijoollee hedduu walitti qabuudhaan sochii cimaa gaggeessaa kan jiran ta'uu isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Barattoota yeroo ammaa kanatti leenjii kennaafii jiran magaalaa Adaamaarraa kan walitti qaban yommuu ta'u barattoota kanaaf guyyuu geejjiba qopheessuudhaan kiiloomeetira 20 magaalaa Adaamaatii hamma dheeratti deddeebisaa barsiisaa kan jiranii fi barnooti kun kan jalqabames baruma haarawaa kanatti baatii fuulbana kana keessatti ta'uu maddoonni keenya nuuf gabaasaniiru. Sochii gaggeeffamaa jiru kana hunda mootummaaf majliisni seeraan alaa qarqaarsa barbaachisu hunda taasisaa akka jiran maddeenni keenya saaxilaniiru. Hawaasni muslimaa duula dhaloota karaa irraa maqsuu ahbaashotaan karaa mootummaaf majliisotaan gaggeeffamaa jiru kan dura dhaabbachuudhaan ijoolleef dhaloota bararuun gahee hunda keenya ta'uu isaatiin kallattii hundaan itti gaafatamummaa keenya bahuu qabna jechuun obboleewwan keenya naannawaarraa erga isaanii dabarsaniiru. Hiikamuu obboleewwan keenya ilaalchisee dhaabni Badr International kan Ameerikaa kaabatti argamuu fi dhaabni First Hijra Foundation kan Ameerikaa Washington DC'tti argamu ibsa baase. Dhaabni Badr koreen fala barbaaddu osoo mana hidhaa hin darbamin jalqabee kan gocha suukanneessaa irratti raawwatamaa ture kan balaleeffataa turee fi dhimma hawaasa muslimaa kana mootummaan xiyyeeffannoo kennee akka furmaata itti barbaadu yaadachiisa turuun isaa beekamaadha. Dhaabni Badr ibsa isaa mata duree koreen keenya tokkoof tokkodha jedhu gubbatti mootummaan bara haarawaa sababeeffachuudhaan namoota 238 akka dhiifamaan hiikaman kan murteesse keessaa isaan 6 koree fala barbaaddu hawaasa muslimaaf obboleewwan isaa wajjin hidhaman keessatti kan argamanidha jechuun eeraniiru. Ustaazota akka hiikaman murteeffame keessaa ustaaz Yaasin Nuuruu fi ustaazotaa fi obboleewwan 4 jiraatanis ustaazonnii fi obboleewwan qabsoo nagaa kana keessatti hidhaman hundi isaanii hiikamuu dhabuu isaaniitiin gaddi guddaan nutti dhaga'ama jechuun ibsa isaanii keessatti ibsaniiru. Koreen fala barbaaddu hawaasa muslimaa kan ajandaa dhoksaa hin qabnee fi ifatti mirga dimokiraasii seeraaf heerri isaan goofachiise fayyadamuudhaan bilisummaa amantii isaanii mirkaneeffachuudhaaf hawaasa muslimaa irraa bakka bu'ummaa isaaniif kenname fayyadamuudhaan furmaata barbaaduuf kan socho'aa turanii beeksiseera. Ibsa isa keessatti dhaabni Badr International dhaabni Badr walitti qabsiisuudhaan koree fi obboleewwan keenya kan amaanaa uummata baadhatanii furmaata barbaaduuf kan socho'aa turan obboleewwan qulqulluu fi badii hin qabneef qabeenya hawaasaaf biyyattii ta'uu irra deddeebinee beeksifna jechuun eeraniiru. Dhaabni Badr ibsa isaa kana keessatti koreewwanii fi obboleewwan qulqulluun hunduu hamma hiikamanii fi gaafiiwwan bu'uura sadaan hamma deebii argatanitti fedhii Rabbii subhaanahu wa ta'aalaatiin qabsoo itti fufna jechuun beeksisaniiru. Dhumaarratti dhaabni Badr kan Ameerikaa kaabatti maddeeffate argamu mootummaan dhimma kanaaf xiyyeeffannoo barbaachisa hunda kennuudhaan jabeenya dhimma kanaa hubannoo keessa galchuudhaan gaafiiwwan hawaasa muslimaa irraa gaafataman deebii barbaachisaa fi malu kennuudhaan rakkoo argamte kana furuudhaaf yaalii akka taasisu haaluma kanaan dura barateen kallattii furmaata eeruu keenya itti fufna kan jedhanii fi qabsoo kana keessatti shoora akka taphannu Rabbiin gargaarsa ta'uu kan jedhanii fi hiraarsi obboleewwan keenya gubbatti gaggeeffamaa jiru yeroo dhiyoo keessatti gama injifannootti akka nuuf jijjiiramu hawwina jechuun ibsa isaanii goolabaniiru.
dhaabni islaamaa Firasigiraa Foundation kan Ameerikaa Washington DC'tti bu'uura godhate shiira zaalimtoota irraa of haa eegnu mata dure jedhuun hiikama obboleewwan keenya ilaalchisee ibsa baase. dhaabni Firasigiraa kan pirezidaantii Najiib Mohammediin hoogganamu mootummaan addawaawii ammas hawaasa addaan qoqooduuf akkasumas umrii isaa dheereffachuuf carraaqqii taasisaa jiraatu ibsa isaanii keessatti kan tuqanii fi koreef obboleewwan keenya waggoota 3 oliif dharaan yakkamanii mana hidhaa mootummaa wayyaanee keessatti hiraarfamaa turan mana murtii kaangaaroo isaatiin murtiin kan itti dabarfame obboleewwan keenya yoomiyyuu qulqulluudha jechuun ibsa isaanii keessatti tuqaniiru. Ustaazonni fi obboleewwan keenya murteen adabbii seeraan alaa kan waggaa 7 hamma 22 yeroo itti dabarfamettis mana murtii kaangaaroo seeraan alaa kana haqa hin eegnu jechuun sodaa takka malee kan dubbatanii fi sirna mootummaa kana jalatti haqni wanta hin argamneef oliyyannootu hin gaafannu jechuun qabsoof murannoof kutannoo qaban gochaan agarsiisaniiru jechuun murannoo koree ibsa isaanii keessatti kan tuqanii fi koreen kan dhiifama gaafatee hiikamuu miti jedhaniiru. Mootummaan abba irree nyaatee hin quufne fi sobee hin hifanne miidiyaa isaa raadiyoo faanaan qaammee 2007 jalbultii waggaa haaratti odeeffannoon inni tamsaase hawaasa biyyatti hedduu kan ajaa'ibsiise fi badii takkas dalaguu baatanus dhiifama gaafachuu isaaniitiin hiikuu fi odeeffannoo jedhu kan wal dhahe raadiyoo isaan dabarsuun isaa osoo hin yaadiin ofii isaa irratti ragaa baheera jedhaniiru. dhaabni Firasigiraa koreef obboleewwan keessaa kan dhiifama gaafate kan hin jirree fi mootummaan itti gaafatamummaa irraa ofii isaa fageessuuf diraama ofii isaatiif uumedha kan jedhanii fi nuti deeggartoonni sagaleen keenya haa dhagaamu namoonni yakka malee hidhaman kamuu haala duree takka malee hiikaman irra deddeebinee qaamota mootummaa beeksifna kan ibsa isaanii keessatti jedhanii fi ammas namoonni yakka takka malee hidhaman guutumaa guutuutti akka hiikaman mootummaa addunyaatti iyyannoo keenya dhiyeessina jedhaniiru. carraa kanatti miseensota koree fi obboleewwan keenya kofalee irraa hiikamtan bakka gammaddan nutis gammanneerraa aarsaa guddaa kafaltan rabbiin isinirraa haa qeebalu kan jedhanii fi obboleewwan hidhaa keessa jiraniif hiikamanis gootota keenyadha jechuun ibsa isaanii keessatti tuqaniiru. akkasumas mootummaa yeroo kamuu caala haala rakkisa keessa jiraachuu isaatiin karaan ittiin ba'u akkaan isa rakkisee jira kan jedhanii fi namootan garaaf bulan tokko faayidaa dhuunfaa isaaniitiif jecha kan amantii isaanii dahoo godhachuun kaayyoo mootummaa hawaasa addaan qoqooduu galmaan ga'uuf fiigaa jiran lammiin nagaa barbaadu kamuu qaamonni kun gocha kanarraa akka of qusatan gorsu kan qabuu fi nutis akka isaan of eeggannu taasisan cimsinee beeksifna jedhaniiru. dhuma irratti Firasigiraa Foundation hawaasa nagaa ajjeesuudhaan mootummaa harki isaa dhiigan badee kana hammam turus itti gaafatamummaa jalaa kan hin baane ta'uu jaalleewwanii fi diinota isaatiif beeksisuu barbaanna kan jedhaniif qabsoon keenya hamma haqni bakka argatutti itti fufa jechuun ibsa ejjennoo isaanii goolabaniiru. dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya oduun keenya guyyaa har'aaf qabanneessaniif dhiyaanne kana fakkaatu sagantaawwan keenya hafan wajjin turti gaarii. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ustaazonni keenya mana hidhaa keessaa kaleessa guyyootan 2 keessatti bahanii hojii isaanii daawwatti seenanii jiru. gootonni argitee fursuma qofa eeggatan kaleessa mana hidhaa keessattis daawaa irraa hin dhaabbanne hedduun namaa akhlaaqa hedduun namaa booji'amaniiru hedduun hidhamtoota amantiin osoo addaan isaan hin baasin sabni addaan osoo isaan hin baasin akhlaaqa ustaazota keennan booji'amaniiru daawaan isaanii kan akka dagmaa afaan isaanii keessa bu'usaniin qalbiin namoota hedduu booji'ameera. ustaaz Yaasiin Nuuruu Isaa rabbi umrii isaa haa dheeressu bahee mana isaatti galee hin rafne bahee boqonnaatti natti jira maatii kiyyarraa adda ba'uun barbaadu ijoollee kiyyarraa adda ba'uun barbaadu eenyuyyuu arguuf dhaga'uun barbaadu hin jenne amaanaa kaleessa ummanni isatti kenne san har'as hin daganne amaanaan sun ana gubbaa jirti ummanni amaanaa san kabajee hamma har'atti nageenyummaa isaa eegee turuudhaaf jazakumullahu khairan jechuudhaan galata galfata ammoo gama biraatiin obboleewwan keenya san miila tokkottu mana hidhaa keessa nu ba'e miilli keenya inni lammata mana hidhaa keessa jira gammachuun keenya guutuu miti jedhaa jiru. ummanni tokkummaa isaa obbolummaa isaa akka jabeessu ergaa dhaamaa jiru nageenyummaa keenya ammallee akka eegnu ergaa nuuf dhaamaa jiru waggoottan 3 oliif mana hidhaa keessatti roorrifamu kutaa dukkanaa keessatti roorrifamu kutaa qabbanaa keessatti roorrifamu kun hunduu nageenyummaa keenya
hinjijjiirre nageenyummaa gootota keenyaa hinjijjiirre kaayyoo ka'aniif hin daganne ammas nageenyummaa keessan eegaa qabsoo irratti jabaadhaa kakka'umsa qabsoo uume kana gara beekumsatti jijjiiraa jedhanii ergaa cimaa nuuf dabarsaa jiru. Ustaasa keenya rabbiin umrii isaa nuuf haa dheeressu. Ustaasonni keenya hiikaman hunduu gara hojiitti seenaa jiru. Eeyyen hiikamuun isaanii nu gammachiisa. Daawaa isaanii ummanni dheebotee jira. Rabbiin ustaasota keenya nu eegu. Dhaggeeffattoota hordoftoota keenya obboleessi keenya dargaggeessi tokko Ustaas Yaasiin Nuuruudhaaf walaloo gabaabduu afaan Arabaatiif afaan Oromoon nuuf dhiyeessee kana isin haa dhageessifnu. وصلنا اليوم إلى ما نتمنى طال عنا غيابهم 4 سنة نسأل الله المولى لمن بكي أن يأتي الله به من وكبي بلغوا أستاذ ياسين سلامتي ثم قولوا له يا أحبتي عبد فقير حقير من وكنته يهنيك اليوم بالسلامة عادتك يا قوم في البداية لذا رجع الله بك للأمة هذا السلام نبأ عن زيارته ألا يجوز التيمم بالتربة الحمد لله ربي تتفارون نغمجي سيغمجو كنجالون كاد قلبي من فرحي أيتيرا ديبون كنكو إرغتو إسانيرا كورنتينيا نوبهني غغمني كورنتينيا نوبهني غغمني غوتو سنا أفريدا كان ديبوني بغانا غايا نوغلتن كورنتينيا والله غغمني ممالتانا هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بهاديان كابا كبان بغا وجمان غمن سنين جدا وبليين كيا كان ديرا كان دلا kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya obboleessi keenya walaloo Ustaas Yaasiin Nuuruudhaaf nuuf dhiyeesse jazaahullahu khairan baarakallahu fiihi. Dhaggeeffattoota hordoftoota keenya kadhattaansuudhaan qophiin keenya kan ta'u qophii imala ilmiiti. Qophii imala ilmii keenya torbee hunda isiniif qabannee dhiyaannu keessatti guyyaa har'aa seenaa sheekotaa aalima guddaa Sheek Haajii Yuusuf Ciroo ilaala. Turtiin keessan nufaan haa ta'u. Musliimni hundi barachuu fardii yookaas hin taane jiruun nu dibdii ilmi barbaadii. Musliimni hundi barachuu fardii yookaas hin taane jiruun nu dibdii ilmi barbaadii. Ilmi barbadi Imana ilmi karaa sunnaarratti ilmi barbaadi bakkuma maratti qophiin imala ilmi torbaanitti al tokko isiniif dhiyaata. Xannoo fi mudannoo ulamaa'ii isin dhageessifnaa. Laggeenii fi gaarran ulamaawwan ilmii barachuudhaaf ba'anii bu'an yaadaan isin daawwachiifna. Ilmi barbadi Sheek Haajii Yuusuf Ciroo. Maqaan guutuun Sheek Yuusuf Adam Aliyyii Qumbii jedhamu. Maqaan ittiin beekaman Haajii Yuusuf Cirooti. Ulamaa'ii akka ifa adutti dukkana wallaala fi shirki addeessaa umri fixe keessaa inni hangafa. Barsiisaa sheekotiif ulamaa'ii Oromootati. Sheekotni ifiif darasa barsiisan wajjin wal guurratanii madrasa Sheek Haajii Yuusuf dhufanii baara beekumsaarraa waraabbattee qalbii ifii qabbaneessa. Sheekni sheekotaa Haajii Yuusuf Ciroo jiruu isaanii guutuu barachuuf barsiisuun dabarsaa jiru. Barri dhaloota isaanii Xaaliyaan biyya koloneeffattee amata 3ffaa keessattidha. Bakki dhaloota isaanii godina Baalee Raayyituu bakka jedhamtuudha. Ijoollummaan amata 10 osoo hin gahin barnoota diinii Quraana Rabbii haffazuun jalqaban. San booda barnoota fiqii hanga honga isii sheekotii hedduu irratti baratan.
akkasuma kitaaba aqiidaa ashaa'iraa yookaan falsafaa hanga honga isii baratanii jiran seer luga afaan arabaa nahawiif sarfii harargee lixaa sheek abdurrahmaan awwaaree naannoo magaalaa bardoodetti dhiyaatu keessatti amata 11 baratan Haji Yusuf eegii ilmi hedduu baratan booda hadiisa baratutti akka seenan yeroo ibsan dhagahameera sababni hadiisa baratuuf isaan kaa hoggaa himan sheek Abdullaahi Tuqoo sheekni je'amu farisitti hadiisa fi aqiidaa salafaa barsiisuu jalqabnaan mu'tazilattu hadiisa barata jechuun sheekotiin fiqii qofa barsiisu itti kaate Haji Yusuf sheek Abdullaahi Tuqoo bira dhufee hadiisa waan barachuu jalqabeef aqiidaa ashaa'iraa yookaan falsafaa irraa deebisuuf akka ta'e dubbata garuu osoo hadiisa irratti deebisuuf barbaannu hadiisni gama isaa nu deebifate je'an rabbiin sifa isaanii maaltu qaba kan jedhu imaam Muhammad bin Abdul Wahhab qofa jennee osoo amannu imaamu Tirmizii amata 1 dura waan warri salafaa amanu kitaaba isaa sunan at-Tirmizii jedhamu keessatti ibsee jira sheekni hoggaa Tirmizii barannu wanni falsafaa taate hundi akka kijiba taate fi aqiidan Muhammad bin Abdul Wahhab tan bineensa fakkeessa kijiba tahuu agarre je'an Abdullaahi Tuqoo fi beeka hadiisa kan zamana sanii Sheek Ahmad Basiiraa irratti hadiisa amata dheeraaf baratanii jiran sheekotii Baaleef Harargee keessatti inni bira dhaqee irraa barate hedduudha sheekni ilmii qiraa'aa irraa hafsii warshee fi qiraa'aa Abuu Amrii baratanii haffazanii jiran kitaaba xibbi yookaan fayyaa hanga honga isii baratanii barsiisaa jiran zamana dheeraaf eegaa sheekotii irraa deddeemanii barataniin booda akka aadaa biyya teenyatti ijaazaa hayyama barsiisuu sheekotii isaa hundarraa argatanii eebbifaman eegasii barsiisutti gadi taa'an sheekni amata 40 oliif barsiisaa jiran amata 40 dabran sheek Haji Yusuf Ciroo ulamoota lakkoofsa isaanii rabbiin qofti beeku hedduu oomishanii jiran ardallee barsiisuu ittuma jiran Haji Yusuf Ciroo jedhu ganda inni qubatee barsiisuu irraa kan itti maxxane hoggaa ta'u sheekni maqaa abbaa isaanii caala maqaa Haji Yusuf Ciroo jedhamu kanaan nama hedduu biratti beekaman sheekni eegaa falsafaa baratee hubate booda gama aqiidaa salafaa waan deebi'eef falsafaa fi bid'a dura dhaabbachuun fakkaata hin qabu umri isaa guutuu toohidaaf shirkii adda baasaa jiraate jechuun ni danda'ama aqiidaa ahlus sunnaa qulqulluu ummata biraan ga'uuf carraaqqiin isaan godhan hangana je'amee hin dhumu ulamaa'in isaan biraa eebbifaman hundi karuma isaanii san qabachuun shirkiif bid'aa osoo ummanni tirraa hin beeyne biyya seente qulqulleessaa jiran Sheek Haji Yusuf Ciroo yeroo dheertuuf naannoo magaala Ciroo ganda laga Sheek Adam jedhamutti barsiisaa turan akkuma aadaa ulamoota biyya teenya ganama salaata subii yoo barsiisuuf gattaa'an asri booda malee boqonnaa fi nyaatuun hin beekamu darasaan akkuma sadarkaa wal dhabduun tarree galtee dhufte tootti tun baratu tan birattuu boodan dhufa haala saniin hanga magribaa barsiisaa jiruu isaanii dabarsan osuma akkas barsiisanii guyyaan galgalaawa haala kanaan Harargee lixaa naannoo magaalaa Cirootti waggaa dheertuuf eega barsiisaa ture booda gama Arsii lixaa asaasatti qubsuma isaanii jijjiiruun achitti majliisa haarawaa gadhaaban gaafa isaan Ciroo gama asaasaa fi'atan warri naannoo Ciroo akka taaziyaatti laakkawe warri asaasa fi naannoo isii milkii guddoo rabbiin isaaniif fide itti fayyadamuuf itti fiigan asaasatti barsiisuu jalqabuun isaa dhagayamnaan Arsiif Baalee irraa ulamaa'in duraan majliisa barsiisaa turan darasaa isaanii wajjin gama majliisa Yusuf magaalaa asaasatti fi'atanii itti dhufan sheekotiif darasaan ilmi isaanii bal'oorraa waraabbatan ijaazaa isaan irraa fudhachaa gama barsiisuu deebi'an hedduudha asaasan markaza ulamoota fi beektota akka taatu rabbiin Haji Yusuf Ciroo achitti galche Arsiif Baalee keessattis bid'aaf shirki dura dhaabbatuun fakkeenya guddaa ulamaa'ii hundaaf ta'anii jiran haala kanaan asaasatti quraana hadiisan karaa haqaa ibsaa turan ammas itti jiran aalimni guddaan kun Harargee hanga Arsitti Jimmaa hanga Iluu Abbaa Boorat sheekotii fi ustaasota hedduu oomishee eebbisiise
haala kanaan jiruu isa guutuu musliimoota kaaddamuun dabarse muftiin guddichi Haaji Yuusuf Ciroo dadhabee fi hifadheen isa bira hin jirtu darasaa isaa akkuma barsiisu hawaasa bal'aafis gorsa barnoota kenna. Sheekni sheekotaa Haaji Yuusuf Ciroo xiqqaaf guddaa kabajee gaafii isaanii dhageeffatee if guddisuu fi if tuulummaan isaan bira gonkumaa hin jiru. Sheekni diina rabbii keessatti komii nama isa komatuuf dantaa hin qaban. Sheekni sheekotaa Sheek Haaji Yuusuf Ciroo kitaaba sanada isaanii ibsu barreessanii jiran. Atiyyatu as-Samad kitaaba je'amu keessatti ulamoota irraa baratan jalaa kaasanii hanga abbaa kitaabatti sanada isaan keessatti ibsan. Sanada jechuun akkuma amma dura ibsine san sheeka kiyya abaluurraa inni abaluurraa abaluun immoo abaluurraa jechuun oofanii kitaabota hunda abbatti galchan hadiisa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam hanga rasuulatti galchan sheeka isaarraa kaasee haala saniin nama jidduu isaanii jiru hunda laakkaawanii nama dura dubbisan je'etti galchan. Ulamoota keenya kanaadhaan aqiidaan keenya kun tikfamtee nu biraan gahe ulamoota keenya kanneen amantiin teenya qulqulluun tikfamtee hardhaan bahee jira. Barachuuf balaa meeqa arganii baratan bu'aa bayii meeqa keessa darban beelaf dheebuu meeqa keessa darban barsiisuuf minda takka malee ganamaarraa hanga galgalaa aqiidaa qulqulluu barsiisaa jiran. Ramadaana malee haala kanaan amata guutuu jiruu isaanii dabarsan. Adawwiin islaamaa balaa irraan geesse hunda obsanii ardhas amantii islaamaa kaaddamuu itti fufanii jiran. Sheekni sheekotaa kun Oromiyaa asaasaa jiru. Hanga Libaanosii Aabaashinuuf fidan osoo isaan kana biyya leenjisaa je'anii carraa kennaniif maal qaba? Sheekni gaaf Aabaashin biyya seente warra sagalee ol fuudhee jallinna isaanii ibseerraayi. Beekumsa qabaattan koottaa kitaaba keessaniin nutis quraanaaf hadiisa qabannee dhufna jechuudhanis Aabaashin toora isaanii dhaqqabachuu sodaattee dheeyfaa ceete. Garuu isaan duuba kijibaaf dhara biyya keessa facaasuu carraa waan argataniif itti jiran. Sheek Haaji Yuusuf Ciroo qombii rabbiin dalagaa isaanii irraa haa jaalatu. umri isaanii nuuf haa dheeressu. Ajaa'iba hada keessiina isaanii ulamaa'ee kabajee rabbii warri hin kaanna sodaatanii. Alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiin ulamaa'ota teenna umri isaanii nuuf haa dheeressu. Ulamaa'onni keenya dukkana walallaalummaa irraa hawaasa baasaa jiru dhaloota baasaa jiru. Diinonni keenya ifaa diinal islaam ulamaa'ota keenyan argame kan ifaa diinal islaam kana dhaamsuudhaaf ijoollee nu jalaa guuruudhaaf carraaqqii taasisaa jiru. Ulamaa'ota teenna rabbi umrii isaanii haa dheeressu. Beelaf dheebuu meeqa keessa darbanii ilmii kan argatanis hin teenne ilmi kana tamsaasutti seenanii yeroo ammaa kanattis kunoo sheekni sheekotaa Sheek Haaji Yuusuf Ciroo asaasaa gubbatti kunoo ammas barsiisaa jiru. Umrii isaanii waggoota 40 oliif barsiisaa jiru. Rabbiin hojii khayrii isaanii hunda isaan irraa haa jaalatu. Rabbi umrii isaanii nuuf haa dheeressu. Shiira diinonni xaxaa jiran irraa ulamaa'ota keenya rabbi nu haa tiksu. Dhageeffattootaaf hordoftoota keenya inshallah sagantaa qophii imala ilmii keenya taanuttis akkasumas seenaa aalimoota keenyaa qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'a. Ulamaa'ota keenya biroos inshallah seenaa isaanii duka bu'uudhaan kan isiniif dhiheessinu ta'a. Rabbiin ba'anii diin rabbii baruu rabbitu kennee biyya ofirraa fagaatee dhagee biyya namni kan beeyne harkatu nyaatee yoo dhabis garaa hojjetee meeqa kan daara qaamni isaa citaa yediin barate. Wajjiruu musaafirummaa dursa yaadannaan waa hedduu dhageenya gurraan waa xinnoo daraa dubbatee keessaan alaafnaan hin dhumuu silaanga kanaan. Wameeqa taabaa as gahee ulamaan kaleessa wameeqa obsa. Kinwarrayyuu islaamaa taa'ee ummata barsiisaa halkaa dingadhaa habee baadiyyaa magaalaa tawxiida diriirsee walgeessee bakka hunda laalaa. Yaa ulamaa hindugusaa
sambaraaye dubbatamaa dhaloota meeqaarraa nu ga'e dimbartanii barsiisuu ansiin nuuf taatanii jazaa keessaa rakkumti hadeebuu jannataani akkuma siinuu ifaajjanii wallaalummaa irraa nu baaftanii bu'aan keessaa mul'atee kinoorra dhalootaanii margee daraaree hamuuttee isaan kulli waan kaleessa facaaftanii yaa rahmaanii onnuudhii sadarkaa isaanii handuu jaalaa beekumsaanii warree hin jirre yaa rabbi umrii nuuf dheereyse kan hin jirre jannata kan kee nuuf qubachiise rabbi khiyaati nuuf dhiisi ulamaa keenya bakka hundatti kaabaa kibbaa baadiyaa jiraniyyuuti wallaallee haa abaduu nuuf hin ta'u nuuf godhee gadaa ulamaa hayyo wallaallee haa abaduu nuuf hin ta'u nuuf godhee gadaa ulamaa hayyo dukkanaa ka wallaalumaa nurraa saaqee Hujjaajotni biyya keenya biyya kabajamtuu Saudi Arabiyaa magaalaa Makkaa fi Madiinaa keessatti roorroo hedduu dhandhamaaf. Majliisonni seeran alaa biyya keessattis hawaasa kan roorrisaa jiran, kan manneen amantaa, kan masjiidota hawaasa muslimaa cufsiisaa jiran, kan masjiidota saamaa jiran, kan imaama masjiidota jijjiirsisaa, ahbaashota muudaa jiran, kan akkasumatti madrasaalee ahbaashota ijaaruudhaan dhaloota ahbaashiidhaan cuubuudhaaf taasisaa jiran qabeenya hawaasa muslimaa dhuunfatanii keessa taa'aa jiran hawaasa muslimaa irraa qarshii hammam ga'u saamanii hajjitti qabatanii kan deeban hajjii irratti isaan rakkisaa jiru hujjaajonni beela'aa jiru hujjaajonni tajaajila yaalaa argachuu hin dandeenye majliisonni seeran alaa qabeenya hammana ga'u hunda saamaa jiru hujjaajonni roorroo isaan keessa jiru sagantaa raadiyoo daandii haqatti iyyataa jiru raadiyoon daandii haqaa hujjaajota dubbisuudhaaf yaalii taasisee jira hujjaajonni rakkina hammana ga'uu kana keessas ta'anii ummata isaanii roorrifamaa jiruuf du'aayii gochuu hin daganne turtii hujjaajota lama wajjiin taasifne akka armaan gaditti qabanneessaniif dhiyeessina turtiin keessan nu faana haa ta'u. Ilaahi suma dandayaani ni beeyta didibdee nu jirtu keessaani hidiin wal'aani tana nasriidhaani. إلهي سما دندياني نبيت دلب نجرت خيزاني هدين والآني تنا نسريداني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم نقادر تاني فيا؟ إيه ناجدو؟ أنيني سكنتا راديو داندي هكارا بالبلا حمزة بورنا جرام أكم نقا فيا قبضني؟ فلله الحمد والنعمة راديو داندي هكاتي. إيه راديو داندي هكارا بالبلا. زيارة بالبلتان بدنونتان جلاتوما أنا بالبلو كيسني. أيه بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا مال فكات حالي تجرتن مجلسني كرا مجلسا عن حج تنيرو عما كان مكة ترجمتو مدينة هدو أكرا كتاتورتانو دي فنون ودقبتو رئيسا نرغجو في يروسان التندن ديني مي حالي أميسان كيسا جرتن كرا مجلسة تنكرش يدو بافتاني تلاكن رفتن مجلسني حالا كميريسين كيسو ميسا فكاتا تنساني مكينان فودي حرم أنا مجلس دوران انجرو نمني يودو فلي منا في حرم كيوكار ألغا سيرين أرغتو مكارغن غداني نمكارغن كتابتني ملدي نمادي أمني أكار ركتا جرا حتى الحمد لله ربي جيك كوام باهني دفني فمني ومان جدو أبو من نقرقارا نغاية قمنا كجاري جرا qarshiin isin baaftanillee qarshii sirillee wajjin qarshii nyaata wajjin hatta nyaatas gahaa akka hin arganne to'annoonis bareedaa akka hin ta'in odeeffannoon nu dhaqqaba wanni kun hammam dhugaadha. Sanitti qarshii baasan biyya jiran ka qarshii hunda majlisira alatti kennan nyaannilleen dhugaatilleen algaalleen tajaajilli konkolaataalleen wanni hundi keessa jira jedhanii qarshii akkasitti namarraa fuudhan yeroo ati as dhufte sidan maqaarrattuu buusan gara mana kan keetitti bakka sila harabaafannaa gootu algaatti sila si galchuu qabanii
hoteelatti nargatanii nama galchanii nama duraan qaxxita Makkaa fiduu turan Madiinaa kara Madiinaa nama fidanii bulbulii sadi nama bulchantiin jedhan sadeen sitti man sadeen sanitti illee yoo fedhan dur baasaboorri namaa kennamaa ture warra hojjaajota harka kennamee fi baasaboora saniin karaa itti deeman jecha yoo fedhan sartii ofii kaffalanii amma tun hin jirtu baasaboora namarraa qabatanii xalayaa wahiitii fi wanta namatti maxxansan takkaa fi waan harkan nama kaan takkaan namni deema tiraanspoorteeshinii irratti illee rakkinni hin jira karaa makiinaa tiraanspoorteeshinii makkatas nama deemsitti illee rakkinni hin jira hoteela bakka qalba kan algaatti illee rakkinni hin jira kanaan waliin ammallee nyaanni illee hin jiru zaafaallee ammallee deebi'i filatammaan yookaan mana keessa galansan keessatti illee rakkinni hin jira jecha manallee qulqullinni manaallee hin jiru qulqullinni siree hin jiru bishaanlee gahaan hin jiru kunoo manni ficcaanii manni sagaraa kullee kanumaa wajjin uummanni rakkataa jira namni gariin nama waa beeku yookaan nama qarshii qabu namni gariin nama qarshii hin qabne nama hin qabne namni nama asii qabu namni sii fudhatee manatti hin galee faa tajaajila namni nama hin qabne akkaan rakkataa jira qarshii isiitillee namni achitti cimanii hin qarshii qabdan achitti jijjiirradhaa sharafadhaa achitti asirraa jedhaniin qarshii Itoophiyaa fudhatanii as dhufanii qarshiin Itoophiyaa sun as keessanitti silaa bareeda sharafamu as yeroo dhuftu warri wal beekan sun sharafa gadi buusanii uummata akkanatti illee rakkisaa jiranii haa ta'u kana wajjin alhamdulillah namni jira namni waan nurraa ta'e namni beekan jiru haa ta'u namni rakkinna ima qabaa ka fayyaa dhabilleen tajaajilummaa hospitaala gayaan argatu mana yaalaa gayaan argatu akkana rakkinni kun hin jira haa ta'u biyyi as keessa qubatu uummanni keenya ka Itoophiyaa as keessa qubatu qarqaaraan jira jecha kanaafuu dhufee ka buna qabatee dhufu ka shaayii qabatee dhufu ka nyaata tolchee dhufu ka fuudhee manatti hin galu jiru malee kara majlisaatiin rakkinna guddaa jira jecha akkanatti ni mabbelee biyya. Mee isin amma muuxannoo hedduu qabdanii biyyi itti deemtan sun namni biyya keenya qofaa miti kan dhufu hajjidhaa fi kallattii addunyaa hundarraan dhufanii namni dhufu kun cufinuu gara mootummaa isaaniitiin yookaan immoo gara tajaajila majlisan illee haa ta'u itti gaafatamtoota hedduuraan karaa hedduun dhufanii mee akka ollaa keessanitti biyyoottan isin argitan tajaajilli isaaniif kennamu kunuunsi isaaniif kennamu kunuunsa amma biyya keenya kan majlisota biyya keenya kanaaf kennamu baay'een immoo maal fakkaata maal xiinxaltan maal hubattan. Xiinxallaan uummata biyya keenyaatii fi xiinxallaan uummata biyya biraa garaagarummaa qabdi samaa'iif lafa jecha samaa'iif lafa uummanni biraa namni isaanii yoo fayyaa dhabu ambulaansii qabanii qophoodha ambulaansiin dhaabatti jecha barri hoteela mararra ambulaansiin dhaabata ammas bakka nyaata itti affeelaniif qabanii makiinaan bakka biratti affeelanii makiinaan fa'anii fi seeran kennaniif jecha seeran nyaatan faxara isaanii seeran nyaatan laaqana seeran nyaatan irbaata isaanii seeran nyaatan uummanni biraa uummata keenya namni alal khayri tokko namni khayri yaaduuf uummanni dhalataan biyya tanaa ta'u yoo inni itti sadaqatuuf fideeyyuu irraa dhoowwan jecha yookaan yoo fuudhanii bakka kunoo qulqullina hin qabne gannaqanii akka uummanni akkasitti ammallee salfii seensanii akka nama beela'etti kunoo balaan itti buutetti akkasitti salfii seensanii nyaata qoodaniif jecha kanaafuu tajaajilli uummata keenyaa hambaa gadiidha uummanni hambaa nyaata qabaa qulqullina qabaa hoteelli makiinaa isaan fuudhee bakka isaan fedhan dhiyeessuu qabaa yoo namni dhukkube nama isaan tajaajilu fuudhee mana hakiimii qabaa. Uummanni hambaa akka gaarii jira jecha karaa hundaanuu wanni isaanii hundi guutuu jirti uummanni keenya ammoo rakkataadha namni isaan tajaajilu hin jiru namni rakkoo isaan itti himatan hin jiru namni yoo isaan himatanillee dubbii isaanii dhagee fuudhuuf hin jiru kanaafuu rabbi qarqaara malee rabbumaan jiran malee wanni keenya rakkina qaban jecha karaa uummata kun majlisaa kanaan karaa yookaan uummata warra Itoophiyaa karaa rakkina qaban maaliif biyyattuu nama garii ka qarshii kafalee biyya isaati Harargeerraa Baaleerraa Jimmaarraa Wallaggaarraa kunoo kiflaagarii hundarraa jecha kafalee qarshii hajjii jedhee baankii galchee akkasiin jettee duran kunoo himtee galchee egaa finfinnee dhufee kan nama hin beekne kan lafa hin beekne qarshii teessan finii beekanii jedhanii akkasitti rakkatee rarammara jira jecha uummanni keenya rakkinna qaba jecha rakkinna biyyattis rakkinna qaba achii ba'anii asitti rakkinna qaba namni abbaan isaa dhufee haati isaa dhuftee yookaan adaadan isaa dhuftee ummata biyya kana laala jedhee namni dhalataan biyya tana duraan jiraachuu ture yoo inni dhaquyyuu barriyyuu si ol gadi hin dhiisan algaatti kun hoteela nama gadi hin dhiisanii yookaan iqaamaa hin jedhanii yookaan yoo ati maal jedhanii
sodaachisan jecha. Kanaafuu namni fiituu nama fiituu tajaajilatu dadhabe jecha. Maaliif abbaa dadhaba jira, haadha dadhabdu jira, adaadaa dadhabdu jira. Kanaafuu sila namni nama ofii tajaajilatee dhufee gurmuu isaanii qabee lafti tun akkana lafa barsiisee ibaadaa agarsiisee akkasitti sila ka tajaajilu ka as jirullee yoo barmoota waa'ee hajjillee barsiisuuf yookaan waa'ee umrallee barsiisuuf yookaan isaanuma tajaajiluuf karaama isaan gaafatuufu barriitti ol gadi dhiisanii inni kunis ni jira jecha obboleessa fi rakkinni kunis jira gurmaa guddaa jira jecha ummata biyya keenyatiif ummata biyya biroo yoo walitti ilaalan waa walitti dhufuu miti jechaadha. Bal'inna waan biyya isaanitti hin qabne irraa ol qaban jecha ummanni biyya biraa kanaafuu akkana jira jecha garaagarummaan ummata biyya biraatii fi ummanni keenya garaagarummaa qaban jecha kanaafuu obboleessa fi akkana. Tole jazakumullahu khairan ergaa guddaa nuuf dabarsitanii rabbiin waan deemtaniif isinis ibaadaaf deemtanii rabbiin ibaadaa keessan isinirraa haa qeebalu akkuma beekamu biyya keessatti illee qaamota majliisa kanaadhaan hawaasni hedduu roorrifamaa rakkataa jira. Sababa isaaniitiin miidhaan hedduun hawaasa irratti gaggeeffamaa jira kun hunduu waan hawaasa keenya irraa dhokatee miti hawaasni keenya sagantaa kana dhaga'u majliisotaadhaan akkasumatti biyya keessaaf biyya alatti roorroon isa irratti gaggeeffamaa jira mee roorroo hawaasa keenya irratti gaggeeffamaa jiru kan bakki isan jirtan bakka majamaadha bakka guddaadha mee haala waliigalaatiin ummanni waan kana keenya biyya keessatti hidhamaa jiruuf roorrifamaa jiruuf du'aa'ii taasisaa jirtanii yaadachaa jirtanii rakkoo biyya keenyatti jirtu kan. Kuno qarshii agara keetti dhangalaasee harama rabbii dukkaabaa rabbii ka rabbiin ajajee waajiba namarra godhe harkaana islaamarraa tokko kana dhaabatanii irra guddaan rakkinna biyya keenya irra jiru roorroo biyya keenya irra jirtu rabbi nurraa akka jechaaf guddinni dhufee jiru alamaa'in guddoon hawwoliin guddoon abbootiin guddoon namni wanni isaan dhufaniif rabbi kadhachuudhaafi kanaafuu harama keessatti illee rabbi kadhatanii turanii harama madiinaatti illee rabbi kadhatanii turanii akka walitti qabeenyaa fi akka gurmuutti illee kadhatanii turanii fardi nama tokko illee akkasumatti namni kadhataa jira bakki walitti dhufu hundeetti illee wanni dabalu yookaan namni warri hajjaajillee inni waliin jedhaa jiru ummata keenya karoorroon itti jirtu kan midhaan jiru illee akka rabbi kadhatee kan itti yaadamu kanallee faayidaa jirullee akka rabbi baasu jedhanii kadhaa guddootti jedhanii akka kadhaa guddaa goonee daawaa guddaa godhannee rabbitti iyyinee rabbitti boonnee inshallah rabbi kadhannu yaada qabnaa rabbi nurraa illee haa qeebalu inshallah bi'idhnillahi alkariim kana yaada itti jiran jecha akkaan rabbi kadhatuuf jiranii ammas warree du'aanidhaa jiru ka amma ga'eetillee akkaan gammachuun guddoon nu dhagayamtee saba keessanii waan nu keessa jiru nu yaadattanii nu dubbistanii akkaan isin galateeffannaa rabbii keenya guddallee galateeffannaa rabbiin ummata keenyallee roorroo itti jirtu kanaaf rakkinna itti jiru kanallee rabbi irraa baasee rabbiin bilisummaa namummaatti rabbi isaan haa baasu jecha rabbi kadhannaa isinillee rabbiin isin wajjin haa jiraatu isinin jennaa kanaafuu نجارة والإذناء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربي سبحانه وتعالى إبادة قدّا كانت تاسسا جرت ربي سنرى جالتو ربي سنرى إبلو فولدرا كيسان بكي كبجمان بكي جبان عرفان فولدرا كيسان جرا عرفان رتقاري تواسا كينا فمالي دعايا كتاسفتان وامتش سنفتاسفنا جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي سمدن دياني نبيت تدبدي نجرت خيساني هدين والآني تلا نسريداني إلهي سمدن دياني نبيت تدبدي نجرت خيساني هدين والآني تلا نسريداني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حمزة بورنا جدما سكنتا راديو داندي حقارا بالبلاجرة أكم نجا جرتني نجا جلس ربي يرى بقى جراتنا كما فيان آمين سنس بقى جراتنا جرى جلس ربي سيادة سنجات وكم جرت الحمد لله إبادة أكم ركايسان كبب بيك بجمتو خيس جرتني أما مكة جرى إبادة جرى دعائي قرآ جرى سيتيائين أس إدو تقوتي والغايتي نانو البيت جرمتي أشدرا دو بلغ قوت جرى أشدرا والغاني دعائي قرآ جرو ما شاء الله الحمد لله أكثر جرى دعائي إما مالي رت قدا جرتن حواس مسلمة بيا كيسا جرو يادة جرتني بيا يادة جراني وان ديني كنهم بس جمو رب نرها تبو رب نوها لافسو كهيدا نسي منو بمنو نوهي كنه جمتشو رب نوها دجيسسو وكتين اسمو مكساران كم مكساران كن دعائي دا وردين كن بلس اهديم وردائي نرها بلس اهديم
Ulamaa'ii ija keennaa warra ija balleessuuf deemu du'aa itti goonadan. Du'aa itti godhu jiran. Alhamdulillah Rabbi umrii keessan dheeressuu mee kanaan wal qabsiiftanii majlisni seeran ala biyya keessatti illee uummata rakkisaa kan ture akkasumas sujjaajonni irraa qarshii guddaa qeebalee Madiinatti illee Makkatti illee rakkoo guddaa keessa jirtan odeeffannoon jedhu nu dhaqqabeedha gochi kun kan yeroo hunda baratameedha meeree haalli jiru maal fakkaata majlisni haala akkamiin isin keessummeessa jira akkamitti isin qabataa jira hamma qarshii baaftan saniidhaan kunuunsa argataa jirtu qarshii fi simannaan baay'ee waliin hin madaalu haa ta'u kanaayyuu galanni rabbiin badii homaan jennu warri jiranii warri asitti sabiilii kennu hin jiru. Warri sabiilii kennu jechuun warra nyaata bilisaa kennu jechuu keessaniidha. Miti amma ani ka warra masiidaan nageenye asuma warruma biyya kanaa irraa warri sooretti warri jiran jechuun sadaqatu hin dhufaa nyaati. Nyaata gara majlisatiin isanii qophaa'ee kennamu hin jiru. Ani gara majlisaatiin kan jedhamu hin dhageenye amma ammaatti Madiinaatti illee jechuun Madiinaas guyyaa afuruu akkana bulee hin dhageenye gama majlisaatiin baasa gara haramaan deddeebisuu fi hoteeluma rafnu malee gama nyaataa warruma sabiiliiti warra sadaqaa kennatu isaanumarraa dhufaa jedhan dhageenye malee ka warra majlisaan dhageenye. Yeroo biyyaa kaatanii dhuftan garuu nyaatallee majlisattuu isan danda'a jedhameeti miti kan dhuftan kafaltee yeroo kafaltan. Wanni hundi achi keessatti dhumataa jedhaniiti achirraa ka dhufne. Garuu hamma ammatti nyaata majlisni qopheesse hin argine jechuu. Inni amma akka rakkoon jirutti rakkoon ni jira. Namni wayii dhukkubsateeti mana yaalaa seena beektanii. Mana yaalaa wayita seenuu paaspoortiin isaan harka jira warra achi komiteetu gara mangistii saawudiitiif kennee isaan bira jira jawaab jedhanii achi jira paaspoortiin koppiin dhufu malee ilaalamuu hin danda'an mana hospitaala wayita deeman hospitaala kana keessa jechuun hospitaalli tola yaalaman warra hojjaajaa akka dhufe kana jechuudha amma achitti ani waan ofii kiyyaa argee waan kanarra ga'e jechuudha. Kun deemnaa wayita achi deemnu dubartii tokkotu jira achi. Ana birallee dubartii tokkotu jira isaan dhukkubsatan kana ana nama sadi. Ani afaan Arabaa sirriitti hin dhagahu. Mucaan na bira jirtu afaan Arabaan dhageessi. Doktorri waa jedhaan wajji haasa'aniiti koppiin paaspoortii dhufuu qaba kana malee ciisuu hin danda'anii jedhan hin ciisan manguddoo kan. Amma hin bilbiltii kun koppiin fidu koppiin yaazaa jira jedhanii akkasumatti kennaa nu dhufuu didee isiin dammoo maal jetti an dhukkubsataa harkaan hin qabadhu an dhukkubsataa kan harkaan qabachuu hin danda'u wayita jettu doktorri kun hin ari'an isii kana jechuu maaliif ati kaaf dhaabbattee iddoo kana keessa ka jiru doktorri beekaan meeqa tola yaaluudhaaf biyyoota adda addaa irraa yaa'ee asitti tola kennaa jira akka akkamitti namni kee hin yaalu jettaa jedhanii baasanii waan akkana kanatu jira haa ta'u kanaayyuu rabbiin galanni haa ta'u. Kan dhukkubsataa kan harkaan hin qabadhu jettu namuma kennaa kan majlisaa irraa dhufte. Namuma kenna dubartii tokkotu jira namuma kenna achi kaa'anii namuma kenna. Subhanallah kanaaf hawaasa keenyaa irratti hawaasni keenya yoo dhibamellee rakkataa jira jechuu mana yaalaa deemellee rakkataa jira nyaatanillee rakkataa jira. Mana yaalaa yoo deeman dafanii kan paaspoortii hordofee duubaan dhaquu qaba. Paaspoortii san malee namni yaalamanii jiran kun gara dhaqaatti yoo tilmaaman mallaqa guddaa ta'a jedhee yaadu akka kootitti garuu toluma yaalamaniitiin hin ba'an gara mangistii saawudiitiin jechuudha. Garuu gama kanaan dafee wayita namichi deemu paaspoortiin isaa jala deemee wajjin hospitaala san deemuu qaba. Namni dhaqaa kaleessa namni paaspoortii eeggatee ta'a. Nuti gaafas jechuun doktora Arabaatti mallatteessee nurraa fuudhee nuuf ciibse. Koppii paaspoortii dhabnee bilbilaa dhahee namni na dhaga'u dhabanii ani akka mataa kootiitti jechuudha. Innaa waan akkasiiti du'aa'ee godhaa fi du'aa'ee gochuu jiranii asitti illee. Rabbiin du'aa'ee keessan isinirraa haa qeebaluu haalli biyyi teennaatti jirtu haala jajjabaa kana keessa rabbiin ummata keenya haa baasu ka hidhamillee nu haa hiikuu akkasumas isinillee ibaadaa keessan qarshii guddaa hammana ga'uu baaftanii rabbiin ibaadaa keessan isinirraa haa qeebaluu
inshallah jazakumullahu khairan yaada kana nuuf dhiyeessuu keessaniif fuuldura keessanillee bakka guyyaa arafaa guyyaa du'aayin qeebalamtutu jira guyyaa sanittillee akka jabaattanii hawaasa keessan du'aayii taasistan obboleewwan keessan manneetidhaa keessa jiranuufillee akka du'aayii gootan rakkina biyyi keenyatti jiru hundaaf du'aayii akka gootan waamicha saniif taasifna kanaan wal qabsiiftanii ergaan isin dabarsitanii jiraatee carraa isinii kenninu. Ergaan nu dabarsinu du'aayii nu godha ummata keenya kan hidhamee hidhaa keessa jiru rabbiin akka wal fakkeesseetiin nu hiiku du'aayii nu godha rabbi nu kadhadha nama diinii keenya irratti duumessa ta'eetiin diinii keenya balleessuuf deemu akkuma asitti haasa'amu kana rabbiin nurraa haa qabu rabbiin nurraa haa jaamsu rabbiin nurraa haa kaasu kanumaa dhaamsi an dabarsu bakka jiranitti ummata musliimaa hunda rabbiin haa nassaru rabbi haa milkeessu balaa keessa jiru rabbi balaa keessa haa baasu ka'edhame rabbi hidhaa haa hiiku rabbiin nama maraa hawaasa argisiisu iddoo kana ummata musliimaa hunda isaa fidee rabbiin makkaa kana isa haa hiisu saaba kana rabbi isa haa qabsiisuu dheebuu ummanni musliimaa qabu hundi isaa namni iddoo kana hin dhaabatin hunda rabbi akka dhaabu jechuudha akka mallayni kunillee gadi bu'ee namni hundinuu jechuudha akka humna isaatitti akka dhufee iddoo kana dhaabatu hawwii qabaan dhaamsi an dabarsu kanuma. Jazakallahu khairan dhaamsa bareedaa nuuf dabarsiteef hedduu si galatoomfanna inshallah rabbiin ammallee irra deebinee ibaadaa keessan isinirraa qeebaluu du'aayiidhaan jabaadha isinillee du'aayii hawaasa kennan dagatina inshallah turtiin wajjin taasiftaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyatiin isin galatoomfanna wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلهي سما دندياني نبيت تدبدي نجرت خيساني هدين والآني تلا نسري داني إلهي سما دندياني نبيت تدبدي نجرت خيساني هدين والآني تلا نسري داني hujjaajota keenyaarraa rabbiin subhanahu wa ta'ala du'aa isaanis rabbiin irraa haa qeebalu ibaadaa isaanis rabbiin irraa haa qeebalu majliisa seeran alaa isaan roorrisaa jiru kan rabbiin subhanahu wa ta'ala bakki kun bakka isaa hin malle ta'uu isaatiin inshallah waggaa dhufutti ummanni keenya kan majliisa seeran alaa kanaan hajji deemu rabbiin nuun taasisini majliisa seeran alaa kanan rabbiin irraa fonqolchee majliisa seera qabeessa kan hawaasa muslimaatiin filame kan hawaasa muslimaaf dhibamu kan hawaasa muslimaaf dhukkubsatu rabbiin bakka nu haa buusu itti gaafatantoonni majliisa seeran alaa hawaasa saamuudhaan ala hawaasa tuffachuudhaan ala bu'aan isaan hawaasa keenyaaf buusan takkayyuu hin jiru masjiida saamuun ala masjiida jiksiisuun ala imaamota jijjiiruun ala ijoollee aqiidaa ahbaasha barsiisuuf walii gad fiiguun ala obboleewwan keenya hiisisuun ala ragoottan dharaa qopheessuun ala takkallee irraan harganne kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala majliisa keenya kan filannee gaafiiwwan sadaan keenya gaafanne keessa inni ijoon tokko majliisa hawaasni muslima ofii isaadhaan filate ta'uu isaa wajjin rabbiin majliisa hawaasni muslima ofii isaa filateedhaan ummanni keenya kan hoogganamuu fi kan bulu rabbiin nu haa taasisu hujjaajota keenya roorroo hedduu dhandhamaa jiran rabbiin obsa isaanii haa kennu akkasumas hawaasa muslimaa biyya keenyaa kan biyya makkatti argamu kan hujjaajota keenya kaaddamuudhaaf olii gad deemaa jiru kan hujjaajota keenya gargaaruudhaaf olii gad fiigaa jiruuf rabbiin jazaa isaanii haa kafalu ammas gargaarsiif tolli isin hujjaajota keenyaaf oolaa jirtan cimee itti haa fufuu jechaa ergaa keenya dabarsina. هدين والآني تلا نسري داني إلهي سمدني نبيت ببدي نجرت قيساني هدين والآني تلا نسري داني dhaggeeffattoota hordoftoota keenyaa sagantaa keenyaa guyyaa har'aa goolabuudhaaf deemaa jirra sagantaa keenyaa guyyaa har'aa osoo hin goolabiniin dura qophii keenyaa galmee seenaa keessatti qophii mata duree islaamummaan furmaata jettu qabannee isiniif dhiyaannee jirra qophii keenya kana wajjiin turtii gaarii isiniin jecha qalbii tokkoon gurra keessan qeessitanii akka nuuf dhageessitan amaanaa isinitti haa ta'u hubadhaa qalbii tokkoon akka nuuf dhageessan amaanaa turtiin keessan qophii keenya wajjiin haa ta'u. galmee seenaa sagantaa galmee seenaa kana keessatti seenaa islaamawaa keessaa iddoo gurguddoo qabanii fi akkasumas beektota seenaa islaamawaa keessatti
qooda gurguddoo qaban kan seenaa gurguddoo dalagan kan keessatti ilaalludha. Galmee seenaa. Islaamummaan furmaata. رسالة الرسول والقون سانفو كلمان إلهي التوم لنفو فقاتو دياتو ترسى ددفو لفظي نساء قفتي كرهمينفو قافنا من وجده صرفو ركو دنيا ديني أمة الراجفو جريني قارن سوى دبمينفو خيري هدنقو دانيك والاتفو قافنا من الدنيا نتاجم تدفو دكانا ينفو إفوفتاتيني نمن يا ربي رحمتك يتيني الدنيا أما كيس جرتون haalli isii hundi nama galuu dhibeeti jira. Seenaa addunyaa keessattis yeroo akka wal xaxaa ta'e keessa jirra. Gama teknooloojiitiin hedduu fagaannee deemnee jirra. Wantoota waggoota 50 dura argachuu miti yaadunuu nama dhibu hunda isaanii harkatti galfannee jirra. Argamaaleen kunniin dhimma jiruuf jireenya ilma namaa keessatti shoora guddaa taphataa jiru. Meeshaaleen itti fayyadamnu manneen jireenyaaf ijaarannu nyaataaf dhugaatiin bifa garaagaraatiin qophaa'u hundi isaatu kan ajaa'ibaati. Haa ta'u malee ilmi namaa akka yeroo kanatti jireenya jeeqamaa keessa jiraate hin beeku. Barumsaan fagaannee deemnus haala keenya garuu yoo laallu wallaalaa bosona dukkanaawaa keessa jiru hanqanne. Qabeenyi ammaan tana namoonni muraasni of harkaa qabayyoo ilaalamu qabeenya uummanni nabii Aadam irraa kaasee walitti qabeen yoo madaalamu walittu hin dhufu. Garaagarummaan dureessa fi hiyyeessa jidduu jirus yeroo ammaa tana akkaan bal'aadha. Gama fayyaatiin dawaalee hedduu oomishnee walitti qabannus teknooloojiin badhaadhnee qaama nama tokko irraa onnee baasnee isa kan biraa irratti hodhuu dandeenyus akka yeroo ammaa kanatti addunyaan dhukkuboota hamaa tahaniin dararamtee hin beektu. Dhukkuboota akka HIV, Ebola fi kan fakkaatan laaluun gahaadha. Yeroo ammaa tana lakkoofsi namoota dhukkuboota garaagaraatiin dhumatanis lakkoofsi isaa daran dabalee. Bu'aa teknooloojiin nuu fidetti fayyadamnee makiinaalee qonnaa garaagaratti gargaaramnee sanyiilee filatamaa qorannoon argaman hedduu facaafannus ammas addunyaa tana keessa namoonni beelaaf hongeen gaaga'amaa jiran magaala dachii tana irra jiran hunda keessa lakkoofnee bira gahuun nu dhiba. Biyyuma teenna tanattuu namoonni sababa roobatiin waan nyaatan dhabanii hongeen dararaman miliyoonaan lakkaawwamu. Waan teknooloojiin nuu fidee lakkoofnee bira gahuun nu dhiba. Bu'aa teknooloojii irraa arganne keessaa inni tokko meeshaa waraana ammayyaati. Adaduma guddataa dhufneen wal sodaachuu jalqabne. Qabeenya keenya diina keenya irraa tikfachuuf ammoo meeshaa waraanaa ollaa keenya caalu qabaachuun dirqama nurratti tahe. Kanaaf gaa meeshaalee ajaa'ibaa kan sekondii muraasa keessatti iddoo barbaadamuuf fageenya kiiloomeetira kumoota lakkaawwamu irratti argamu barbadeessu arganne. Dabalataan keemikaalli humna elektirikii oomishuudhaaf dura yaadame uumame niwukileeritti jijjiiramee yeroo ammaa tana uummanni addunyaa sodaattuu tahee akka hafu taasise. Meeshaa waraanaa niwukileeraa kana sodaaf jecha waraana Ameerikaan Iraaq irratti bantee sababa godhatee hanga har'attis uummanni Iraaq miliyoonaa ol lubbuu ofii dhabaa jira. Ammas ajjeefamaa jira. Warroonni lixaa maqaa bilisummaatiin namoonni dhugaatii nama macheessu akka dhuganiif karaa banan. Namoonnis daandii saaqamteef kanatti fayyadamanii dhugaatii bira darbuun qorichaalee nama hadoochan garaagaraa fayyadamuu jalqaban. Warra fayyadaman caala ammoo warroonni balaa kana oomishanii gurguran seera heera diiguudhaan nageenya hawaasaa kan booressan. Qorichaalee sammuu hadoochan kana argachuuf ammoo maallaqa hedduu baasuun dirqamata. Namni qoricha kana fayyadamuu jalqabe ammoo irra deebi'uun hedduu isa dhiba. Kanaaf gaafa maallaqa dhabe
mana namaa cabsee saamuu akkasumas namoota karaa irratti dhaabsisee kiisii seenuun dirqama ta'e. Sababa kanaafis nageenya fi tasgabbiin uummata rakkoo jala bu'e. Walumaa galatti ilaalchi liberaal dimokiraasii jedhamu kan warrootni lixaa leellisan hundi isaatu jireenya hawaasaa irratti dhiibbaa fide. Namni tokko bilisummaa kennameef kana fayyadamuudhaan mana dhugaatii seenee alkoolii dhuga. Erga machaa'een booda ammoo namoota mana san keessa jiran waliin wal lolutti ka'a. Nama wajjiinis wal dhaansoo qabee takkii buruqee yookaan ammoo burussee miidhaa namarraan gaha. Kana qofaan dhabbatu aarii tanaan konkolaataa keessa seenee ari'a. Yoo akka carraa rabbiin hambise malee nama nagahaa karaa irra jiru dhahee ajjeesuu yookaan qaama miidhuu danda'a. Kun hundi eegaa dhugaatii bilisummaan akka dhuguu eeyyamameef san irraan kan kahedha. Haaluma kanaan sababa mirga nama dhuunfaa tokko eeguuf jecha nageenyi hawaasaa balaa jala bu'a. Haalli kun miidhaa geessa akka jiru hubannaan dhugaatii nama macheessan irratti to'annoo gochuu jalqaban. Beeksitoota garaagaraa dhugaatii irratti maxxansan namootan umriin isaanii 18 gad ta'eef hin gurguramu. Yeroo dhugdan hamma keessan hin dabarsina. Ajaa'iba bar namni umriin isaa 18 gad ta'e rakkataa umriin isaa 18 ol ta'e kan dhugaatii bitatuu dadhabee gubboo kennee bichisiifata. Kanaafuu haaluma kamiinuu dhimma kana dhaabsisuu isaadha. Namoonnis yaada gaadiyaamaa namtolcheetiin sakaalamanii kufuuf dirqaman. Akka yeroo ammaa kanattis biftii dhugaatii nama macheessuu baay'atee hin beeku. Isa biyya keenyaa qofatti oomishamu laakkaayanii bira gahuun nama dhiba. Namoonni alkoolii dhuguun miidhamanis yeroo ammaa tana lakkoofsaan akkaan heddummaatanii jiran. Bu'aa machaa'uurraa argameenis namoonni hedduun ni ajjeefamu. Dubartoonni ni gudeedamu. Hawaasa amma addunyaa tanaarra jiru kana hawaasa qaroomee jedhanii waamuun namatti ulfaata. Rakkoo kana arganii jiran garuu furmaata isaa bira gahuu hin dandeenye. Furmaata rakkoo kanaa rakkoma ofii uuman keessa barbaadu. Kuni gaa yoomillee waan tahuu miti. Yeroo tokko tokko ammoo furmaata isaa osoo arganii jibbaa fi anjaba isaanitti jirtuu irraan kan kahe akka nama hin argine bira kutu. Jaalatanis jibbanis rakkoo kanaaf furmaatni waan tokko qofa. Islaamummaa. Islaamummaan furmaata rakkoo tana cufaati. Quraanni suuratul Maa'idaa lakkoofsa 90 hamma 91 akkas jedha. Yaa warra amantan akka milkooftaniif jecha dhugumatti farsoon qumaarri carraa ilaallachuun yookaan raaguun najaasaa dalagaa shayxanaati irraa isarraa fagaadha. Wanti shayxanni fedhu dhugaatii macheessuu fi qumaaran gidduu keessanitti diinummaa fi waljibbaa buusuun rabbiin yaadachuu fi salaata irraa isin dhorguudha. Silaa isin hin dhorgamtanii. Gorsa kana caaluu akkasumas furmaata kana caaluu bakka biratti argachuun hin danda'amu. Ayatoota kanneen keessatti rabbiin badooma alkoolii qofa hin ibsine. Wantoonni akka qumaaritis dalagaa shayxanaa waan tahanii ilma namaatiif bu'a takkallee akka hin qabne ibseeti jira. Mee seera kanaan wal qixaatu eessa argachuu danda'ama? Furmaata kana fakkaatu fudhachuu didnaan balaaf rakkoo garaagaraatiif saaxilamne. Hardhaan tana Ameerikaa keessatti turtii daqiiqaa 32 jidduutti balaan konkolaataa tokko nama dhugee machaa'een ni mudata. Kana jechuun sa'aatii tokko keessatti balaa lamattuu qunnama jechuudha. Kana gaa guyyaa takkaan baay'istan balaa meeqa akka mudatu ofumaa bira gahaa. Balaalee guyyaa takkatti mudatan kanaan lubbuun nama meeqaa akka rakkoo irra jiru ilaala. Addunyaan machoofte tungaa rakkoo ofii isitti geessitu kanaaf bakka hin kennitu. Kanaa mannaa nama ajjeesee seera shari'aatiin adamameef guyyaa guutuu iyyaa oolu. Haa ta'u malee rakkoo ofii isaaniitiin uumaniin namoota sa'aatiin nama machaa'een ajjeefamaniif iddoo hin laatan. Kanas tahee sana dhugaatiin nama macheessuu dalagaa shayxanaati. Shayxanni ammoo yeroo hunda ilma namaatiif daba malee tola yaadee hin beeku. Kanaafuu addunyaan tun nagaa akka taatu yoo barbaanne dhugaatiin nama macheessu gabaarraa dhorkamuu qaba. Namoonni dhuganis tahee dalagaa kanatti hirmaatan hundi isaanii
adabamuu qaban gaafa kana addunyaanis nagaa argattee nuti sirrii barahaa qabu rafuu dandeenya addunyaan tun ammas rakkuma mata ofii uumteen rakkachaa jirti dheenna kana akka dhageenyetti biyyi Giriik jedhamtu dinagdeen isii jalaa kufee rakkachaa turte hubadhaa Giriik biyya durii qaroominaan beekaman keessaa isii tokko namni barumsa baratee sadarkaa wayitiin gahe waa'ee qarooma kee durii baratee jira biyya tanattu gaa rakkatee mallaqa dhabe rakkoon biyya tana mallaqa liqeeffatte deebisuu dadhabuu isiiti baankii jiddu galeessa Awurooppaa irraa mallaqa biliyoonaan lakkaawwamu liqeeffatte maallaqni kun dhaleeti humna isiiti ol ta'e biyyoonni mallaqa kana liqeessanis akka deebistuuf cinqanii qaban isiin garuu deebisuu hin dandeenye inumaa rakkoo dinagdee isii mudate kanaaf dabalataan mallaqa akka barbaaddu warra guddatan gaafatte isaan garuu mallaqa keenya ka duraa deebistu malee jedhanii didan as biratti wanti beekuu qabnu Giriik mallaqa liqeeffatte deebisuun isii hin rakkisne dhala mallaqni sun dhalettuu rakkoo itti ta'e mallaqa hamma dandeettu ofirraa deebisnaan baankiiwwan biyya Giriik hundi duwwaa ta'an sababuma kanaaf jecha biyya Giriik keessatti yeroo ammaa tana doolaara 100 ol baankii keessa guyyaa takkatti baasuun dhorkaadha rakkoon kun hundi isaatu sababa ribaa yookaan dhalaarraa dhufe waa'ee ribaa quraanni akkana jedha suuratul baqaraa lakkoofsa 275 gubbaa warri dhala nyaattan guyyaa qiyaamaa akka isa shayxanni maraattummaa irraa isa kuffisuu dhaabbatutti malee hin dhaabbatu kunis waan isaan bittaa gurgurtaan akkuma dhalatti jedhaniif rabbiin ammoo bittaa gurgurtaa hayyamee dhala dhorge namni gorsi gooftaa isaarraa itti dhufe dhala nyaachuurraa dhorgame wanti dhorgaan dura darbe kanuma isaati dhimmi isas waan dhufu keessatti gara rabbitti namni itti deebi'ee immoo isaan warra ibiddaati isaan ishee keessatti hafoodha amma suuratul baqaraa lakkoofsa 280 keessatti akkas jedha yoo argameef hanga argatutti eeggachuutu isin irra jira isaanitti sadaqachuutu irra isiniif caala yoo kan beektan taataniif hardhaan tana hongeen akkaan hammaatee jira sababuma kanaan biyyoota hin guddannes ta'ee biyyoota guddan keessatti namoonni miliyoonaan lakkaawwaman waan nyaatamuu dhabanii rakkachaa jiran sirna gabaa bilisaa free market jedhamuun wal qabatee qabeenya addunyaa tanaa namoota muraasa biratti akka walitti qabamuuf sababa ta'e kanaanis namoonni biroo rakkoo irra bu'uun dirqama isaanitti ta'e gaafa rakkoon akkana uumamuu miti dhimma qabeenyatiin wal qabatee rabbiin quraana keessatti seera lafa nuuf kaahee qaba suuratul baqaraa lakkoofsa 273 sadaqaan hiyyeeyyii warra dachii keessa deemuu hin dandeenye kan kadhaarraa of qabu isaanii irraa wallaalan dureeyyii isaan se'u mallattoolee isaaniitiin kan isaan beektu namoota kan hin kadhanne kan hin ifachiifne ta'anii karaa rabbii keessatti hidhamaniif kennamti qabeenyaarraa waan isin kennattan dhugumatti rabbiin isa beeka zakaan arkaanota islaama keessaa isa tokko ilma namaa cufa irratti hamma humna isatti zakaa baasuun waajiba zakaan eegaa namoota rakkataniif kan kennamuudha osoo seerri kun dalagaa irra hin oolle namoonni waan qaban namaaf qoodan rakkoon kun cuftii ni hiikamayyuu qabeenyi addunyaa tanaa harki 80 ta'uu namoota harka 20 ta'aniin to'atamee jira kanaafuu qabeenya bifa zakaatiin namoota kanniin irraa osoo fuune namoonni harka 80 ta'an rakkoo jalaa bahuu ni danda'u HIV rakkoo addunyaan tun keessattuu biyyoonni guddataa jiran ittiin rakkachaa jiranidha ammaan tana namoonni miliyoona 50 ol ta'an dhukkuba kana wajjin jiraata waggaa waggattis namoonni miliyoona 5 ta'an dhukkuba kanaan qabaman HIV'n dhukkuba gama saalqunnamtiitiin darbu keessaa isa tokko bara 1970 dura dhukkuboonni gama saalqunnamtiitiin darban 2 qofa turan har'a garuu dhukkuboonni hamaa fi ijoo jedhaman 25tu karaa saalqunnamtiitiin daddarba waggaa waggaanis namoonni miliyoona 15 ta'an dhukkuboota kanneen ni qabamu Ameerikaa keessatti qofa namoonni miliyoona 70 ta'an dhukkuboota kana wajjin jiraatu
dhukkubni kun gaa bilisummaa dimokiraasiin nuu fideen akka barbaadetti nu keessatti faffaca'aa argama. Dimokiraasiin kun namoonni saala garaa garaa ta'an akka barbaadanitti akka walitti makaniif karaa bane. Kanaanis namoonni akka barbaadan ta'utti seenan rabbiin qabaa hamaa isaan qabe. Akkaataan ijoollee shamarraa ittiin to'atamanis dhukkuba karaa saaqe. Kondomii fayyadamuun dhukkuba kanneen guutumaan guututti dhorkuun akka hin danda'amne osoo beekanii ittiin fayyadamaa nuun jedhan. Kun yoomuu furmaata hin ta'u. Rabbiin dhimma kanarratti seera lafa nuuf kaahee qaba. Zinaa irraa fagaadhaa nuun jedhe. Shamarraan ammoo qaama ofii uffataan haguuganii fitna ta'uurraa akka fagaatan isaan ajaje. Kun furmaata filmaata hin qabnedha. Daandii zinatti nama geessu hunda cufuun dirqama. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa suuratul ahzaab lakkoofsa 59 keessatti akkas jedhe. Yaa nabiyyicha niitolee keetiin shamarraan keetiif dubartoota muumintootanis jilbaaba isaanii qaama isaanii irratti gad buusaa jedhiin akka beekamanii fi hin rakkifamneefis kanattu dhihoodha. Rabbiin araaramaa rahmata godha ta'ee suuratul a'raaf keeyyata 26 keessatti yaa ilma Aadam nuti uffata qaama saalaa keessan haguuguuf faaya isin irratti buufnee jirra. Uffata sodaa rabbittuu sanittuu caala. Kun mallattoowwan rabbii irraayi akka isaan yaadataniif isaaniif himne. Suuratul a'raaf lakkoofsa 27 gubbatti yaa ilmaan Aadam akka abbaa fi haadha keessan qaama saalaa isaanii isaanitti mul'isuuf uffata isaanii isaan irraa mulquun jannata irraa baasetti akka sheeyxanni isin hin mokkorre. Dhugumatti inniif gosti isaa iddoo isin isaan hin agarre irraa isin argu. Nuti isaan hin amanneef sheeyxanoota jaalallee goonee jirra. Addunyaan tun shamarraaniif warri dhiiraa akka barbaadanitti wal keessa akka deeman waan eeyyamteef zinaan akkaan babal'atee jira. Sababa kanaaf biyyi guddinaan addunyaa tanarraa adda duree taate Ameerikaan hedduu rakkatte. Biyya tana keessatti daa'imman parsantiin 28 ta'an maatii isaanii tokko qofa waliin jiraatan. Kanneen keessaa isaan parsantii 84 ta'an haadha wajjin qofa jiraatu. Kana jechuun daa'imman kunniin takkii abbaa hin qaban yookaan ammoo abbaa ofii hin beekan jechuudha. Biyyuma tana keessa shamarraan ulfaayan keessaa parsantiin 79 warri ta'an ijoollee umriin isaanii 20 gadi sanuu warra hin heerumin. Bilisummaa utaaluu irraa wanti arganne akkuma bineensota bakkuma arginetti ilmaan dhalaa deemuu qofa. Sanyummaaf gosummaan dhibdi addunyaa tana dararaa jiran keessaa isa tokko. Dhukkubni kun sammuu ilma nama keessaa baduu hin dandeenye. Sabummaa gosummaa tanaatiin biyyoota akka Ruwaandaa, Hind, Barmaaf kanneen biroo keessattis lubbuun namoota miliyoonaan lakkaa'amanii akka gaaga'amu taasisa. Islaamummaan dhukkuba hamaa kanarraa akka fagaannu nu ajaja. Suuratul Hujuraat lakkoofsa 13 akkas jedha. Yaa namoota nuti dhiiraaf dubartii irraa isin uumneef akka wal beektaniif jecha sabootaaf gosoota isin taasifne. Rabbiin biratti irra kabajamaan keessan irra rabbiin sodaata keessan. Rabbiin beekaa keessa hubataadha. Suuratul Ruum lakkoofsa 22 gubbatti samiif dachii uumuu fi arrabni lugaan keessanii fi bifti keessan wal dhabuunis mallattoo isaa irraayi. Dhugumatti kana keessa alaamaa hundaaf mallattoolettu jiru. Islaamummaan seera midhaagaa waan hunda guutatee qabudha. Sanyummaan islaamummaa keessa bakka hin qabdu. Ilmi namaa hunduu waliqixa. Saffaan salaataa nama hundaafuu tokko. Wayita hajjeetis namoonni miliyoonaan lakkaawwaman kan gosa hunda irraa walitti dhufanii uffata wal fakkaataa uffatanii haala kaan ibaada ofii gaggeeffatu. Dureessi akkaan badhaadhe hiyyeessa dadarkaawee wajjiin koomee wal tuqee ceekkuu walitti siiqee dhaabbata. Masjiinni dureessaa yookaan hiyyeessaa masjiinni arabaa yookaan ajamaa jedhu hin jiru. Walitti dhiyaachuu fi wal jaalachuun kun gaa bu'aa islaamummaa irraa argamedha. Addunyaan tun rakkoo hedduun dararamtus furmaata isaa garuu argachuu hin dandeenye. Addunyaa tana ammoo warra biyyoota lixattuu to'atee of harkaa qaba. Warroonni kunniin ammoo islaamummaaf jibba guddaa qabu.
sababa kanaaf islaamummaa irraa furmaata fudhatuu hin fedhan gaafa islaamummaa irraa furmaata fudhatan addunyaan hundi gara islaamaa akka deebi'uu danda'an waan beekaniif didan kanaafuu furmaata kanniin addunyaa beeksisuun dirqama ta'a hundi keenya furmaatota kanniin hawaasa addunyaatti geessuun dirqama ta'a har'uma haa jalqabnu inshaallah yeroo muraasa furmaatanii arganna رسالة الرسول والقون سانفو كلمان الله يلتوم لنفو فقاتوا دياتوا ترسى ددبو لفظي نساء قفتي كرهمي نفو قافنا من وجهتي سلفو ركو دنيا ديني هم تراجفو جريني قارن سوى دبمي نفو قيديها تنقو داني كولتفو قافنا من الدنيا نتاجم تدفو دكانا ينفو إفوفتاتيني نمن يا ربي رحمتك تيني ايين كفاتي الدنيا تنكيس سجرتو قددو الدنيا كي سمي ساجرتو تناف فرماني تكيون انجرو إسلام مان ألا الدنيا لغاتي بفعدادات حقوتتون بلاكم كلتا اندرر ما جرتتون إبيلي سال قنمتي أدان درر ما جرتتون الدنيا ربان درر ما جرتتون الدنيا تم فرمات تكيون قبدو إسلام ما أن ألا أين الدنيا تم فرمات إسلام ما غافتا صفتي قفادا كالنجاح فلاتاتو الدنيا كن قيان إسين نغا أرغت تيبولو دنديسو قيا إسلام ما أن الدنيا تم سير إسلام ما سير ربي سبحانه وتعالى قرآن إسا كيسا تكاي سنيدان قيا بلو جلق أبدي كان نغا أرغتشو جلق أبدو كفجم توتا أجيب فتوتا وردف توتا كين الدنيا تون أك إسلام ما أنبلتو دف شراك إن إيالي نتاسف نمال فكاتا غرا الدنيا تصوهين تركافتنين دور منين كين مال فكاتو منين جرين مال فكاتو إسلام ما أنبلو أجرا جرين كين جرين إسلام ماتي همم كين يتو جرين إسلام ما تنانجراتي الله أوفي دف أكسما صردف توت أمن تبرا فكين يتأجرا الدنيا يرو أما كانت قددو كيسا جرتو كان كيسا بهودف فلشين قبض إسلام ما قفاد إسلام ما كان جل قبنو هاجرانو إسلام ما كان يونو تجران إسلام ما كان يونو تبل يونو فكين نجرافتاني إسلام ما كان يونو جرا فكين يتاني الدنيا تون قددو كان كيسا بهودن ديسي كها هندم تكين هرد الراجل قبني شورا كين هابانو olloottan keenna firoota keenna fiixaa keenna hunda isaanii ergaa islaamaa kan haa dabarsinu warroottan naannoo keenna keessatti dhugaatiidhaan kufaniif warroottan naannoo keenna keessatti ribaadhaan kufaniif warroottan zinaadhaan kufan seera islaamummaa jiru itti haa agarsiifnu seera islaamummaa jiru haa barsiifnu bareedummaa islaamummaan qabdu haa agarsiifnu islaamummaan furmaata waa hundaati addunyaan kufaatii keessa jirtu kana keessaa bahuudhaaf furmaatan ishii islaamummaa qofaadha dhageeffattoota hordoftoota kee eeyyen diinotni keenna ganamaaf galgal nurratti hojjetu islaamummaan furmaata yoo nu jennu dhagahuu hin barbaadan keessattuu yeroo ammaa kana addunyaan kan hogganamaa jirtu warroottan lixaa ammoo islaamummaa maqaa dhagahuu hin barbaadan isaan kana dubbannaan addunyaan cufii gara islaamummaatti akka deebi'an ni beekan kanaaf nuti jabeessinee jibbaansa isaan nuuf qabanus tarkaanfannee jabaannee irratti haa hojjennu hojii keenya haa jalqabnu jenna sagantaawwan guyyaadhaaf qindeeffannee isiniif qabannee dhiyaannee kana fakkaatu sagantaawwan keenya kanneen irraa barnoota akka argattan abdii guddaa qabna sagantaawwan keenya birootiin walitti deebina inshaallah sagantaa keenya guyyaadhaa osoo hin goolabiniin dura mata dureewwan oduu isin haa dhageessifnu. Ustaaz Yaasiin Nuuroon guyyaadhaa masjiida Sheek Hojiletti asrii booda daawaa isaa jalqabaa taasise. Naannoo Oromiyaa magaalaa dheeraa keessatti Abaashonni leenjii kennuu jalqaban. Hiikamuu obboleewwan keenyaa ilaalchisee dhaabni Badr International kan Ameerikaa kaabatti argamuu fi First Hijraa Foundation kan Ameerikaa Waashingten DC'tti argamu ibsa baasan.
kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota keenya duula ahabaashotni nurratti geggeessaa jiran kan hundumtu keessan kallattii hundaan xiyyeeffannoo kennitanii akka irratti hojjettan ergaa keenya guyyaa har'aati diinonni keenya kunoo baadiyyaadhaan kunoo dhaloota karaarraa maksuudhaaf hojii guddaa dalagaa jiru hawaasni muslimaa naannoo sanitti argamtan shiira isaan xaxaa jiran kan ijoollee xixiqqoo isaan leenjisan kan duka bu'uudhaan maatiin isaanii barnoonni isaan barataa jiran barnoota aqiidaa qulqulluu akka hin ta'in saaxiluudhaan gahee keenya hundumtuu haa baanu kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota keenya kun tamsaasa sagantaa raadiyoo daandii haqaati raadiyoon daandii haqaa qabeenya keessan kunuunsuun dirqama keessan raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa muslimaa bal'aati deeggarsa keessan kallattii hundaanuu kan raadiyoo daandii haqaaf taasisaa jirtan akka cimee itti fufuu waamicha keenya yeroo hundaati obboleewwan keenya deeggarsa keessanii nu bira dhaabbattan jazaakumullahu khairan ammas immoo irra deebi'uudhaan kan deeggarsa nuuf taasisuu barbaadan kan raadiyoon kun qabeenya kunuunsuun dirqama keenya jettan gama toora waasappii keennan nu dubbisaa sagantaawwan keenya guyyaa har'aaf qabannee dhiyaannee kana fakkaatu sagantaa guyyaa har'aa kan qindeessee isiniif gaggeessaa ture ana obboleessa keessan Hamzaa Booranaati gama kutaa teeknikaatiin obboleessa keenya Abdul Khairin wajjin ture hamma sagantaa keenyatti taanutti deebinee wal arginutti wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. الله ربي يا جبا قبلنا قمنوه سكبا قوة في قدرة لنقمنوه سكبا قوة في قدرة لنقمنوه سكبا نور الدبني نور كاسوا ندبان الله ربي يا جبا قبلنا قمنوه سكبا قوة في قدرة لكم سكبا نور الدبني نور كاسوان